Harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaannee irraa hanga addisee taanaati waliin tura. Tajaajila giddugala tokko socho'aan masooba Afrikaa irraa kan jalqabaati jedhanii Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed wayita tajaajilicha eegalchiisan akka dubbatanitti namni kamiyyuu tajaajila giddugala tokko masoobitti tajaajila argatu guddina kenniinsa tajaajila Itoophiyaa fi ragaa akka bahu ibsaniiru. Hojiileen jijjiirama bu'uuraa fidan kan akka kanaa imala badhaadhinaa yaannuu fi baay'ee murteessaadhas jechuun dubbataniiru. Yeroo lammiileen tajaajilatti argatan gabaabsuu fi tajaajilicha beekanii karaa salphaateen akka argataniif akkasumas daldalli akka si'atuu fi faayidaa olaanaa qabaachuus ibsaniiru. Fooyya'insa siivil sarvizii leenjii hooggantootaa imala keenya gaarii godheera kan jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dameewwan hundaan hojiin teekinooloojiin deeggaramee hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Haaluma kanaan waggoottan lamaan sadan dhufanitti haala guutuu ta'een lammiileen iddoo jiranitti tajaajila barbaadan akka argatanii fi tattaaffiin ni taasifamas jechuun ibsaniiru. Badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuuf hojiin dameewwan hundaan eegallee haala walitti hidhamiinsa qabuun kan hoogganamus ta'uu Dr. Abiy kan ibsan torban kana keessa. Mootummaan naannoo Oromiyaa jijjiirama qabsoo sabaan argame gulantaa itti aanutti ceesisuu fi waggoottan 5 darban dinagdee barnootaa fi teekinooloojii irratti hojjechaa turreerra jedhani pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Gamaggamni raawwii hojii mootummaa fi paartii naannoo Oromiyaa magaalaa Bishooftutti geggeeffame. Dabalatasaa Bushiraa Alii akka taanutti qindeesseera. Gamaggamni raawwii hojii mootummaa fi paartii naannoo Oromiyaa magaalaa Bishooftutti gaggeeffameera. Gamaggama raawwii hojii mootummaa fi paartii kurmaana sadaffaa bara 2018 irratti argamuun haasawaa kan taasisan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan naannoo Oromiyaa qabsoo saba keenyaa jijjiiraman argame gulantaa itti aanutti ceesisuuf waggoottan 5 darban keessa diinagdee barnootaa fi teekinooloojiin guddisuuf hojjetamaa ture jedha. Gaaffii dhaloonni gama kanaan qabu deebisuuf halkanii fi guyyaa hojjetamaa akka turee fi bu'aa qabatamaanis argamaa jiraachuus ibsaniiru. Raawwiin keenyaas lakkoofsaan qofa ibsuu osoo hin taane dhimmoota gurguddoo afur maaltu milkaa'e yookaan milkoofne humnoota misoomaa sadan akkamiin fayyadamaa turre dhimmoota sirnaa fi saba qoran akkamiin hoogganaa turre kan jedhuu fi hojiiwwan harcaawanii hafanis haala itti xumuruun danda'amuun ilaaluun akka qabu ibsaniiru. Karoorri bara hojii 2019 qophaa'us muuxannoo fi milkaa'inoota darban fayyadamuun haala komii fi gaafii uummataa deebisuu fi humna raawwii sadarkaan jiru bifa ibsuu danda'uun qopheessuun akka barbaachisus obbo Shimallis dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffayaaloo Tafarraa ji'oottan 9 darban keessa hojii gaariin hojjetamuu fi tubsii hawaasaa cimaa ta'uu ibsanii qormaatilee hedduu keessa darbuun bu'aa guddaan galmaa'eera jedhan. Kutannoon jiru sadarkaa hundatti wal fakkaataa akka hin taanes ibsanii yeroo gabaabaa hafe keessattis hojiiwwan hafan kutannoo fi miira xiiqii olaanaa qabuun hojjechuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojjetamu akka qabus kan dubbatan torban kana keessa. Mootummaan dinagdee damdaneessa ijaaruun jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyessuuf hojjechaa jira jedhanii pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Afuriitti inisheetiiviiwwan giddugala gabaa fi industirii godoo bulchiinsa magaalichaan ijaaramaa turan hojii eegalanii. Dabalatasaa Shifarraa Obashoo akka taanutti qindeesseera. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Afuriitti inisheetiiviiwwan giddugala gabaa fi industirii godoo bulchiinsa magaalichaan ijaaramaa turan hojii eegalaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyessuun badhaadhina waaraa mirkaneessuuf magaalaa fi baadiyyaatti inisheetiivota misoomaa adda addaa bocuun hojiirra oolchaa jira. Inisheetiivonni kunneenis carraa hojii bal'aa uumuu, galii hawaasaa dabaluu fi qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuun jireenya uummataa sadarkaa olaanaan fooyyessaa jiru. Pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Afuriitti inisheetiiviiwwan giddugala gabaa fi industirii godoo bulchiinsa magaalichaan ijaaramaa turan hojii eegalchiisaniiru. Obbo Awwaluun saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin mootummaan jireenya hawaasaa fooyyessuuf imaammata tarsiimoof inisheetiivota adda addaa bocuun hojiirra oolchaa jiraachuu fi hojii hanga ammaatti hojjetameenis diinagdee damdaneessa ijaaruun biyyaa fi naannoo keenya fakkeenya badhaadhinaa taasisuun danda'ameera kan jedhan torban kana keessa.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jechaa torban tibbana kan biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.